السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في كبجمتوتا OIB إرّا أدوك أبني إسنيف ديان أدو وجين أندرارتو شاميتي مقالا أوداي كيستي موتمان أمتنا جيا هرارسو أجراتو أكسوماس نموتا بايه هدما أجراتو بالبلان كليفا يويتو دوبسي أوداي مالتو تاجر مما وان تاجرو تكتك نتي مالتو ديمو جرا هي نمني هذا من جرا اوكي نما يرو يدان كان أوداي رافورني أي ستدان mana barnoota tan nama hiruu eegalanii warri harka waraana mootummaatiin kamadaa'ee wallaansa gahaa harkachaa jiranii kamadaa'ee fi akkami jiran wallaansa harkachaa jiran qaanii manumaa kan jiran nama bira okay yaa jabaadhaati rabbi sinaa eegu jabaadhaa deebisan sibil bila nafxanyaa nafaan Oromoo dubbatan Oromoo lagaa fi kutaa amantiin addaan qooduuf tattaafachaa jiran godina Harargee Bahaa Lixaa keessatti Jawaar Mahammad hidhaarraa baheetti jira jechuudhaan kan yeroo ammaa keessatti hayyoonni Oromoo lafa jalatti hidhamanii dararamaa jiran diina Oromoo qabsoo Oromoo if booda deebisuuf ittifachaatti jira dabalata oduu kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessin. Ergamtoonni nafxanyaa afaan Oromoo dubbatan bifa fedheenuu akka isin hin gowwoomsine eeggadhaa jechuun qeeroon dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Akka odeessi Jalqabetti ergamtoonni diinaa kun Haramaayaa fi Awwadaa keessa naanna'uun Jawaar hidhaa irraa bahe jechuudhaan uummata keenya qabsoof murate burjaajessuuf dhamaa jiraachuun beekameeti jira. Jawaarii fi hooggantoonni Oromoo qaqqaaliin lafa jalatti hidhamanii hidhaa jiru dhugaan jiru isa kana kan jarri hiikamuu qabsoo hadhooytu goonee mootummaa diinaa kana mogolee yoo dhoyne qofa diina olola sobaa akkasiitiin isin gowwoomsuuf barbaadu funyaan qabaddaa biraa kutaa qabsoo keessan irratti xiyyeeffadhaa jechuun rogoyyoonni babbeekamoon siyaasa Oromoo dhaamsa kana dhaammatanii jiru. Dura Wallagga addatti cabsinee Sambooda Oromoo biraatti dabrina ja'anii waraana jalqaban torbee lama keessatti caccabsinee butichinee ja'anii dhaadatan kun waggaa lama amma Wallaggaas osoo hin cabsin amma Arsii cabsine ja'anii itti bobbayanii jiru. Nama kumaatamaan hidhanii kaan ajjeesanii namoota caasaa mootummaa keessa jiran hundaas keessaa qulqulleessanii waraana addaa keessa seenanii jiru. Maqaa amantii dawoo godhatanii waraana ittiin banaa jiru kun pirojektii Oromoo cabsuuti jechuudhaan kan nama dinqu Oromoo cabsuu miti kutaa Oromoo tokkoo cabsuu akka hin danda'amne waraana waggaa lamaaf Wallaggaa irratti adeemsifamaa ture irraa barachuu isaan irra ture. Arsiis akka hin cabsine duuluma Wallaggatti godhame irraa baruu qabna ture akka hin danda'amne osoo beekanii ijibbaataaf yaalaa jiran. Saba guddaa kana akka lammata lafaa hin kaanetti ciccirree isin agarsiisna jechuudhaan nafxanyootaaf kan waadaa seene Abiyyi duula jibbiinsa Oromoof qabu kallattii hundaan itti deemaa jira. Agaazii hamtuu gajaraa fi eeboo qabu hunda qaratee Oromoo ciruuf ergamtoota isaa Oromiyaatti bobbaaseeti jira. Alamuu simee ergama badii Abiyyiin bobbaafame keessaa tokko Baalee fi Arsiitti bobbaafame Oromoo Muslimaa fi Kiristaanaa waggaa dhibbatti dhiyaatuuf harma tokko waliin hoodhee waliin guddate Shira walirratti kakaasuuf ergame. Jibbaan Oromoon qabu hunda cabsuuf yaalanii hanga ammaatti hin milkooyne karaan amantaa kanaan yoo itti seenne ja'anii dhamaa jiru. Sabni keenya bineensa seenaa isaa keessatti argatee hin beeyne kanaan akka hin nyaatamne caalatti falmachuu qabu. Sirna nafxanyaa dura Amaariffaa dubbatee si dadhabe har'a afaan Oromoo dubbate Oromoo humaa godhuu hin danda'u. Oromoo waliin dha'uun kutaa fi amantaa gandaan sun moodeelii yeroon itti kuteedha. Oromoon jabaatee qabsoo hamma dhugaa isaa ifatti bahee mirkanaa'uuf itti qabsoo isaa itti fufuu qaban. Har'a guyyaa naannawa manneen jireenyaa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Daawwit Ibsaa poolisii federaalaa marfamee akka jiru itti gaafatamaa waajjira
hayyuu duree obbo Badaa ol jira himaniiti jiru dabalata oduu kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Har'a guyyaa naannawa mana jireenyaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Daawit Ibsaa poolisii federaalaatiin marfamee akka jiru itti gaafatamaa waajjira hayyuu duree obbo Badaa ol jiraan BBCtti himanii jiru. Humni hidhatee poolisii federaalaan buufatee jira seenuu fi bahuun dhorkaadha yoo behillee ni to'atama jechuun isaanis guyyaa sadiin dura guyyaa tokkoof to'atamanii akka gadhiifaman ni dubbatu. Hayyuu dureen to'annaa poolisii jala jiran socho'anii hojii isaanii idilee hojjechaa hin jiran kan jedhan obbo Badaan maatii isaanis bahuu fi galuun dhorkameeti jiran jaaniiti jiru. Bilbila obbo Daawit Ibsaa guyyaa sadiin dura hojjechuu akka dhaabees nutti himanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa haala namoota hidhamanii ifatti beeksisuu qaba. Waa'ee Daawit Ibsaa kana beektu obbo Dayyanee Xaafaa fi Koloneel Gammachuu ayyaana to'annoo jala oolanii jiru. Dubbi himaa koomishinii poolisii federaalaa Jeelaan Abdii waa'ee dhimma kanaa hanga yoonaatti odeeffannoo tokkollee akka hin qabne BBCtti himanii jiru. Dhimma walga'ii waamamee gama kaaniin ibsa dhaabicha fuula feesbuukii isaa gubbatti baaseen walga'ii atattamaa kan gumii sabaa qaamni waame jira jedhamuun dhagahamee jira jechuun hoggansi walga'ii waamuuf aangoo seeraa qabu waamamee kan hin jirre ta'uu asumaan isinitti hubachiifna jedhaniiru. Obbo Badaan qaamni walga'ii godhanna jedhee turerraa bakka hayyuu duree dhaabichaa to'annoo jala jiranitti walga'ii gaggeeffamu kamuu sirrii miti jennee amanna jedhaniiru. Itti gaafatamaa waajjiraatti adeemsi kun sirrii miti jedhee yaada. Ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa hordofuun qondaaltonni olaanaan dhaabichaa to'annoo jala oolanis bakka isaan itti hidhaman jiran dhaabichi hanga ammaa akka hin beekne qondaalli kun ni dubbatu. Abukaattoon sila dhaabbate ittisa gochuuf bakki isaan itti hidhaman hin beekamu dhimma isaan ittiin himataniis hin beekne jechuun waliigalatti haala jarri keessa jiran akka hin beeknes dubbatu. Amnesty International gabaasa torbee dabre keessa baaseen qondaaltonni dhaabichaa kanneen akka Mikaa'el Booranaa, Shukutii Galataa, Lammii Bayaanaa, Keneessaa Ayyaanaa fi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi guyyoota garagaraatti qabamuun eessatti akka jiran hin beekamu jaaniiti jiru. Abukaatonni jaraa Amnesty International akka himanitti koomishiniin poolisii federaalaa Finfinnee Oromiyaa gaafatanis jarreen kan to'annoo jala oolchanii jiru. Qondaala adda bilisummaa Oromoo kan biraa Abdii Raggaasaa ammoo ji'oota dura hidhamee eessa akka jiran akka hin beekamne abukaatoon isaa himanii jiru. Motummaan nafxanyaa Abiy Ahmed shororkeessitoota sagal kan miseensota Al-Shabaab ta'an damee gurmii biyya Xaaliyaa wajjin wal-deeggaruudhaan to'annaa jala akka oolche dubbatamaati jira. Jarri kun wal qabatuu biyya Somaaliyaa irraa garuu humnota shororkeessummaa kan Jawaar Mahmad hidhata qaba je'ee Shira xaxuuf qophaawaa jiraachuu dhagayameeti jira. Dabalata oduu kanaa Kadir Mahmad Raabitu qindeesse. Motummaan nafxanyaa Abiy Ahmed shororkeessitoota sagal kanneen miseensota Al-Shabaab ta'an damee gurraa yookaan intelligence office biyya Xaliyaanii wajjin wal-deeggaruudhaan to'annoo jala akka oolche dudubbachaati jira. Jarri kun kan qabaman biyya Somaaliyaa irraayi. Garuu humnota shororkeessaa kana Jawaar waliin hidhata qaban je'ee Shira xaxuu qophaawaati jiraachuun dhagayameeti jira. Mootummaan erga jara kana qabee je'ee booda Jawaar faa wajjin wal qunnamtii qabu shororkaa guddaa uumuudhaaf gara Itoophiyaatti seenuuf karoora qabaatanii sochii irra otuu jiranuu qabamanii je'ee dubbii xaxuuf akka deemu kanaanis yakka Jawaar faa irratti jabeessuuf qophaawaa akka jiru barameeti jira. Adeemsi kun xiyyeeffannoo isaa hidhamuu Jawaar kana yakka shororkeessummaa wajjin walitti hidhee addunyaa irratti dhiyeessuudha. Kanaan fayyadamee biyyoota addunyaa akka Jawaar hiikamuu dhiibbaa godhuuf yaalan hundi kana beekanii akka of qusatan dirquuf barbaadaati jira. Kana qofaa miti. Mootummaan Abiy jara shororkeessitoota Al-Shabaab jedhee qabee kana qabsoo qeerroon Oromoo mirga sabaatiif gaggeessaa turtetti xaxuudhaan qeerroo akka garee shororkaatti yakkee saaxiluuf qophii irra jira. Aktiivistoonni Habashaa qeerroon shororkeessituudha jettee akka maqaa xureessaa baate ni yaadatama. Guyyaa kaleessaarraa eegalee aktiivistoonni Abiy kan akka Naatinaayil Mokonnan ani qeerroo Oromoodha garuu qeerroo shororkaa amantii muslimaa babal'isuuf barbaadu miti jecha kallattii mootummaan qeerroo Oromoo ittiin yakku gadi baasuu jira. Kaayyoon isaa
isaanii qeerroo Oromoo akkuma jirutti shororkeessummaadhaan yakkanii amma achi damee hawaasaa tahee akka itti hin fufne dhabamsiisuuf kan xiyyeeffatedha. Qeerroo mirga sabaaf falmee jijjiirama fide biyya hambisee addunyaa irratti maqaa tureessanii akka garee badiititti yakkanii hamilee tuquudhaan saba Oromoo cabsuuf deemaa jiru fakkaata. Qeerroo amantiidhaan qoqqoodanii diiguudhaaf tattaafachaati jiru. Amma garuu oduu biyya alaatti dabarra daa'im Filistiin beekamaa Muhammad Hasanat Suudaanitti hidhamee daa'ii Muhammad Hasanat baroota dheeraadhaaf Suudaanitti baqatee achi jiraachaa jira. Magaalaa Kaartuum keessatti masgiida Sheek Abdu Kariimitti kaatiba dabalata oduu kanaatiif bayaan Abdu Jaliilitu qindeesse. daa'im Filistiin beekamaa Mahmud Hasanat Suudaanitti hidhamuunsaa dhagahameeti jira. daa'im Mahmud Hasanat baroota dheeraaf Suudaanitti baqatee achi jiraachaa jira. Magaalaa Kaartuum masjiida Sheek Abdul Kariimitti kaatiba. Mahmud Hasanat karaa Rabbii irrattis nama yaamuun hojii godhatee sodaa tokko malee lallaba. Keessattuu dhimmoota siyaasaa biyyoota Islaamaa hordofuun yaada hubannoo cimsuu kennee karaa miidiyaalee hawaasaatiinis ni raabsa. Suudaan jidduu tanaa raafama siyaasaa hamaa keessa jirti. Bu'aan qabsoo teenyaa nu jalaa haatamee jechuun dargaggoonni Suudaan hedduun hiriira bahuun mootummaa wal hudhaatii jiran. Muhammad Hasanat gama uummataa goree faallaa mootummaa dhaabbachuun qabsaa'aati ture. Ta'us ganama kana waraanni Suudaan mana jireenya isaatii fuudhanii hidhuun dhagahame. Akka mootummaan himutti Hasanat hiriira seermalee isaa irratti waan hirmaateef to'atame. Asiin duraas Hasanat hidhaa dhaabbataa keessa ture. Akka barbaadetti oliif gad deemuu hin danda'u. Sodaa tokko malee waan dubbatuuf warra isa dhaga'u hedduu waan qabuuf irratti xiyyeeffatan jaalattoonni isa. Hayyoota keenya kan hidhaman hidhaa baasaa osoo jennu kan biraa funaananii hidhuun tuffiidha. Hattamatti mootummaan akka hidhaa baasuu gaafannaa jaan hawaasni muslimaa guutuu addunyaa irratti argaman. Tolegaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduun arraaf isinii qabannee dhiyaanne kanumaa kan hanga ammaatti gama teeknikaatiin na wajjin ture bayaan Abdu Jaliilii hanga oduu biraatiin walitti deebinutti nagayaan nuuf tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.